Waxabajjii 29 bara 2020 galgala sa'a 3 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taateen amanuufis dhagoofis qaama namaa hollachiistu dachee Oromiyaa handhuura Oromoo bakka falmii wiirtuu qabsoo fi jalqabbii garbummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti qaroo fi beekaan Oromoo qabsaa fi artistiin saba guddaa artisti Hacaaluu Hundeessaa harka warra dhiiga Oromoo hin quubnetti wareegamuu isaa jaallannus jibbinus oduu ciniinnannee dhageenyu taatee balbaloomte. Oduun ajjeefamuu artisti Hacaaluu Hundeessaa mirkaneessite karaa foddaa televiizyinootaatiin erga dhagaame booda ilmaan Oromoo guutummaa addunyaarra jiran gadda guddaa keessa seenuun daandii gubbaatti ba'uun muka yaabanii bu'anii boolla lixanii ba'anii oduu ajjeefamuu artistichaa ibsite amanuuf rakkatanii garaan isaanii bu'aa qalbiin isaanii fajajaa iji mimmaan isaan roobsee of wallaalanii kanneen qalbii dhabanii akka maraatuu ta'an hedduudha. Ilmaan Oromoo ajjeesuu aadaa kan godhatte Itoophiyaan qaroowwan sabichaaf of kennan adamsitee xobbee tokko kan barte impaayerri Abisiiniyaa wareegamuun ilma Oromoo qaalii artisti Hacaaluu Hundeessaa Oromoof gaddaa fi gadadoo waggaa ta'e isaaniif immoo guyyaa gammachuu fi milkaa'inaa turte. Tooftaa ogummaa fi qindoomina qabuun kan ajjeefame ilmi Oromoo artisti Hacaaluun battala rasaasa diinaan rukutamee yaala argatee lubbuun isaa akka hin baraaramneef shoorri qaamni nageenyaa mootummaan maafiyaan harkiloo jiru bobbaasee fi poolisiin magaalaa Finfinnee raawwatan gocha qalbii saba Oromoo fi jaallan qabsoo Oromoo cabsiteedha. Artisti Hacaaluu Hundeessaa erga malanii malchiisanii lubbuu isaa baasanii booda qorannoowwan karaa saayinsii fi ogummaa poolisiin argamuu danda'u balleessuuf jecha bakka urjiin qabsoo Oromoo kun itti wareegame kondominiyeemii galaan irraa hanga hospitaala Paawuloositti tikoonni mootummaa dhorkaa gochuun duuti ilma Oromoo qaalii kabaja akka hin arganne taasisuun isaanii immoo ammas ilmaan Oromoo gadda gadi fagoo keessa kan buufteedha. Wanti nama ajaa'ibu garuu Oromoon ilmaan isaa gurguddoo fi qaqaalii eenyu akka adamsaa turee fi ajjeesaa ture sirriitti waan beekuuf gaaffiin eenyutu artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeese jettu saba Oromoo biratti battaluma wareegamuu ilma isaa Hacaaluu dhaga'een deebii kan argatte turte. Ajjeefamuu isaa dura mooraan mootummaatti waamame af tokko waan dubbadhe yoo jette shakkii tokko malee ni ajjeefamta jedhamee karaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimadiin kan itti himame artisti Hacaaluu Hundeessaa sodaachisaa fi qajeelfama muummicha ministeeraa irraa waggoota 10 akka callisuu qabu isaaf kenname diduu isaatiin hordofii tika mootummaa fi ilkaan diinaa keessa seene. Barichi bara sirni nafxanyummaa itti dagaagee seenawwan nugusootaa Abisiiniyaa qofti itti leellifamu waan ta'eef artistiin Oromoo inni gatii guddaa sabicha irraa qabu kun seenaa xuraawaa Itoophiyaa fi nugusii siidaan ekiraa isaa ijaarameef minilik qaban dubbachuun isaa immoo garaa warra isa ajjeese kan jabeessitee fi haasawwa ilmi Oromoo utuu lubbuun jiru dubbate isa xumuraa taate galmoofte. Artistii fi qabsaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa saba Oromoof nama qaalii ta'uu isaa kan dubbate waggaa ta'u deenni Oromoo fi Oromummaa bara baraa nafxanyaa ta'uu isaa garuu hin dhoksine. Dubbiin artistii Hacaaluu Hundeessaan karaa foddaa TVtiin kaleessas har'as boris nafxanyaan diina keenya jedhee dubbate sun miira warra Oromummaa balleessuu barbaadanii kan tuqxee fi ilkaan warra isa ajjeesanii immoo kan morodde turte. Gaaf tokko yoo waa dubbatte haal duree tokko malee ni ajjeefamta kan jedheen mootummaan Itoophiyaa du'a ilma Oromoo akka salphaatti ilaaluun qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa karaa foddaa TVtiin iyyaa fi weeraruu Oromootti bashannanaa turani. Har'a maatii fi jaallattoota artisti Hacaaluu Hundeessaa waliin gootummaa isaa kan faarsan huccuu gurraacha uffatanii gadda mormaa walii kan ibsatan caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa du'a ilma Oromoo kan qindeessanii fi erga wareegamee boodas kabaji isaaf malu akka hin raawwanneef shoorri isaan taphatan daran isa olaanaa fi garaa nama gubuudha. Ilmi Oromoo qaaliin kun erga rasaasaan rukutamee yaala namoomaa akka argatu gochuu kan dadhaban qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa erga qaroon Oromoo kun wareegamee booda qorannaan seeraa fi heeraan akka raawwatu gochuu kan dadhaban kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeechaa artistii Oromoo akka carraatti fayyadamanii qabsaa'ota Oromoo shiraanidhaatti guuruu garuu namni isaan dursee hin turre. Rasaasi qaama ilma Oromoo keessa jiru ba'ee qorannaan ogummaa poolisii fi teekinooloojii barbaadu akka gaggeeffamuuf shoora isaan irraa eegamu taphachuu kan dagatan bilxiginnaan Oromiyaa qeerroo Oromoo ajjeefamuu urjii isaa dhaga'ee daandiitti ba'ee boo'u irratti waraana erganii ilmaan Oromoo ajjeesisuu immoo kan isaan dursee hin turre.
maatii nama hin beekne tokko du'ee jajjabeessuuf Baahir Daariin kan deemu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed wareegamuu Hacaaluuf gadda isaa ibsachuu yeroo hin arganne. Adurreen maqaa Itoophiyaa qabdu tokko yoo ajjeefamte sararri diimaan darbameera kan jettu pirezidaantiin biyyattii waa'ee ilma Oromoo Hacaaluu dubbachuuf garuu afaantu cufame. Wareegamuu artist Hacaaluu Hundeessaa booda yeroo 30 gara Amboo kan deeman qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi kaabineen isaanii guyyaa ilmi Oromoo wareegame qeerroo fi uummata Oromoo gara Amboo deeme awwaalcha ilma isaa irratti akka hin argamneef koomaandoo fi humna addaa Oromiyaa garasitti erguuf yeroo isaanii hin qusanne. Ajjeefamuu artistii Hacaaluu booda diraamaan saba Oromoo hedduu rifachiifte immoo qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa ilma Oromoo wareegameef kabaja dhabanii siyaasa mataa isaanii ittiin dalgachuuf qorannoo fi qo'annoo seeraa tokko malee artistii Hacaaluu kan ajjeese shanee fi wayyaaneedha jechuu isaaniiti. Tooftaan isaan dubbii kana dhugeeffachuuf itti fayyadaman immoo waraabbiin gaaffiif deebii OMN citee hafe jechuun tapha daa'imni ji'a 3 hin taphanne taphatan. Waxabajjii 29 bara 2020 irraa eegaluun Impaayirri Abisiinaa Oromoo fi Oromummaa diiguu itti fufte. Ilma Oromoo isa qaalii ajjeesan dhugaa fi haqa isaa dhoksan. Ajjechaa urjii Oromoo sababeeffachuun qabsaa'ota Oromoo hidhan qeerroo Oromoo rasaasa urrumtaa irratti roobsuun daandii gubbaatti fixan. Abbootii qabeenyaa Oromoo hidhan biyyaa baasan. Dhaaba Oromoo fi Oromoo walitti buusuu yaalan. Manneen barnootaa fi buufataalee waraanaa guutummaatti bakka ilmaan Oromoo itti dararan taasisan. Miidiyaaleen maqaa Oromoo qaban balleessan. Qabeenya Oromootaa Finfinnee keessa jiru barbadeessan. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf daandii magaalaa Finfinnee irratti sibiila qara qabuun qalchiisan. Maqaa Oromoon hin barbaanneen Oromoo arrabsiisan. Dhumarratti garuu warri sagantaa ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa qopheessan dhagaa tokkoon simbira hundumaa rukutan. Shiraxaxxoonnii fi gara jabeeyyiin ilma Oromoo ajjeesan dhugaa qabsaa Oromoo kana dhoksuuf diraamota hedduu dalaganii. Qaraan saba Oromoo fi maatii artistii wareegamee osoo raafamu waggaa tokko guute waxabajjiin kan biraan kunoo har'a dhufe. Warri dhiiga Oromoo dhangalaasuu fi artistii Oromoo adamsee ajjeesuu bare daa'ima Hacaaluu otoo baatii tokko hin guutin abbaa ishee dhabdeef illee garaan isaanii hin gaddine. Gara qe'ee isaanii deemuun boombii irratti roobsanii dabalataan nama biraas qe'ee gaddaa keessatti ajjeesan. Artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun dhagaa tokkoon simbira hedduu rukutudha jedhanii kan yaadan warri sagantaa ajjechaa artist Hacaaluu qopheessan sirna awwaalcha isaa danquu bira darbanii ji'ootaaf mana maatii isaa waraanaan marsuun ilmaan Oromoo fi jaallattoonni isaa maatii isaa bira deemanii gadda isaanii akka hin ibsanneef waraanaan eegaa turan. Kana qofa miti. Sabni gaddi qalbii isaa cabse qeerroon kaleessa daandii magaalaa Amboo gubbaatti ilma isaanii waliin qabsoo Oromoof gumaacha laatan siidaa ilma isaanii bakka barbaadanii fi haala barbaadaniin akka hin ijaarreef danqaa ka'an. Danqaa isaanii cabsuun itti cichee siidaa gootaa kan ijaare Yuunivarsiitiin Amboo hoogganni isaa ilkaan diinaa keessa seene. Kaan biyyaa bahee kaan ni hidhame. Kaan immoo hojiidhaa hariyaman. Akkuma mammaaksi Oromoo namni hattuu sangaa isaa waliin sangaa barbaadu sangaa isaa hin argatu jedhu mana murtii warra ilma Oromoo ajjeesitti haqee Hacaaluu barbaadamaa waan tureef faana haqaa argachuun gaara dhiibuu ta'e. Abbaa Alangaa sagantaa ajjechaa Hacaaluuf qophaa'e duraan beekutu haqa isaa barbaadaa jira waan ta'eef naanna'uu malee bakka haqi isaa jiru ga'uu hin dandeenye. Jalqabuma irraa diraamaan kan eegalame barbaacha haqaa artistii Oromoo otoo fiixeen haqaa hin qabamin maatiin artistii Hacaaluu Hundeessaa joorichaa fi dadhabbii waggaa tokko booda haqi keenya mana murtii kanaan hin argamu jechuun ejjennoo isaanii beeksisan. Wanti dhugaa fi amanamaan garuu maatii artist Hacaaluu dabalatee sabni Oromoo haqi Hacaaluu eessa akka jiru sirriitti beekuu isaaniiti. Dhugaan kan argamtu iji dhugaan yoo barbaade haqi kan mul'attu sammuun haqaan hojjetu yoo jiraate qofa. Haqi ilma Oromoo hanga har'aatti kan badeef haqaa fi dhugaadhaan waan hin barbaadamneefi. Har'a Oromoon gadda guddaa qe'ee isaa jiru dandamachuun gidiraa fi gadadoo mana isaatti dhufe ofirraa qolachaa guyyaa ilma isaa qaroo isaa qabsaa utubaa qabsoo isaa itti dhabe waxabajjii 29 kabajataa jira. Oromoon guyyaa irraa hoggaa yaadannoo ilma isaa qaaliif godhu hayyoo inni irratti wareegameef galmaan ga'uuf miira xiiqummaa fi abbummaatiin haqa isaa barbaada kaayyoo isaa akka dhugoomsuuf guyyaa waadaa itti seenuudha jecha dhaamsa keenya dabarfanna. Ani Oromoof qaaliidha. Artist Hacaaluu Hundeessaa.